dan kutten harkisuu keetiif galatoom ijoolleen immoo olii galanii tumaan dhufan marti isaaniitu jechuudha gastirraa bahee dhufe anillee galatoomii sagalee akka nu taatu barbaanne mucaa kana biyya arabaa keessatti ajjeesanii mana intinaa keessa tallaajaa keessa jechuudha isaaf sagalee akka nu taaniif feemasoota mara bira deemu jirraati connectioning itti maal ta'e isa reefin dalaga ati mul'attu bar mul'attu Ano biratti muddata si bira yoo muddanne malee obira muddatu jiraan. Hayyee dhaggeeffadhu. Anna biratti amma wanni daataa hidhadhee sin jira obboleessu dhaabbarrifachuu keessa dhaabbadhee si haasawaa jira bar. Uff mudhina kuttanii. Ishi maal ta'e mucaa profaayilii irraa qabdu kana? An jaartii fuudhee guyyaa lamatti haramna ajjeesedha jechuudha mucaa oduma araballee waliin bu'iinsan qabanii beete tasa dha'ee ajjeesee haramne egaa ajjeese mootuu masaraa keessatti dhoosanii guyyaa sadi booddee gara mana shortaatti waamanii mana yaalaa geessanii mucaa kana mootuu namoonni feemasaa sagaleellee ta'uuf ittiin jiran gandi mucaa mootuu rakkatu jira yaani akka du'ee fi akka hin duune namoonni addaan baafatan hin jiru yoo danda'amaa ta'e ambaasii biyya kana keessa dubbifamee mucaan biyya galuun ni ulfaata waan ta'eef namni biyya arabaa keessa du'e biyya kanatti akka awwaalamu gochuuf sagalee akka nu taataniif barbaanne Igale. Hayyee mucaan akka du'ee fi akka hin duune keetu du'ee moo hin duune amma? Du'ee jira mucaan du'ee jira mucaan du'uu isaa jechuun ragaa qabatamaa waan qabnuuf hin dhufne bara mucaan du'ee jira ajjeeseera haramne haalli mucaan ittiin du'e guutuullee qabatamaa ni qabnaa du'eera mucaan. Addaan baasee guutuu isaa wasitti mee mucaan beeta araba walii galtee qabanii ji'a 10 ol bira dalagee eega bira dalagee immoo guyyaa tokko akka carraa walii bu'anii yamanitu bira jira mucaa fi araba hedduu mucaa arabdichi luka keessa uleen dha'ee jennaan gurbachi beeta ariin danda'u mucaan itti fiigee jennaan arabni feerroo bira qabuun yaani dhawaa ajjeesuun barbaanne namichis mucaan itti fiigee jennaan sammuu dha'ee namichi mucaan eega du'e immoo fuudhanii mana galchanii achirraa masaraa kaanii guyyaa sadi booddee shortaa itti waamanii Yamaniin bira dalagu kun immoo yoo makiinaa keessa shortaan keettu sakkaa ture waan ta'eef bilbila mucaa kiisii fuudhee shari'aa mucaa keessaa baase siimi jechuudha. Shari'aa keessaa baasee akka inni du'e yamanii san tume haala ittiin ajjeesanillee sabbara jedhe arabdichallee dubbisanii jennaan arabdichi annaqee hooma tokko gargaaruu hin danda'u mucaan immoo mana yaalaa daa'iriin jira reeffasaa achi baafachuu hin dandeettanii shortaa dubbiftanii jedheedhanii haala saniif ijoollee uummanni Oromoo isin jalaa dhagaa waan ta'eef akka nu gargaartuuf mana keellee dhufnee kasi cinqinee yeroo ati qabdu irra leeqisaas yalaa gooneef waan nu kabajeef immoo galatoomi guddaa namoonni koomentii kennaa dubbisuu didan baay'ee jira waan ta'eef ati galatoomi kanuma yaanni qabnu waan biraatii miti. Yoo isin hin kabajne eenyu kabajna jetteeti. Ishi dhaggeeffadhu amma wanta akka gochuu qabnaa jechuudha. Mucaan eessa dhalootni isaa? Mucaan dhalataa Arsiitii Shirkaa. Okay. Tole ijoolleen shirkaa ni jirtan as jalami? Jirtu? Ni jira ammaa guutuudha ijoolleen as jala nama 300 oltu nafaan dhufe. Maali seetanii akkuma dubbii dhageessanii achi amma waa'ee Suudii keessa waan hin beekneef namoota irratti dabalamuu qabu yoo jiraate namoota dammoo fiduu qabnu yoo jiraate illee harkisni as fiduu hin dandeenya jechuudha. Reefki akka biyya galuuf waan dandeenyu hundaa'uu hin goona anis waliin dhaabbadha rakkoon hin jiru. Namoonni ijoolleen shirkaadhaa yoo jiraattan ol seenaa. Ijoollee shirkaa jiraachuu qofa osoo hin ta'in maati ilaalu ijoollee shirkaa jiraachuu qofa osoo hin ta'in namoota seera qaban argitee jiraachuun isaanii qofti homaan godhu maal fayyada jiraachuun isaa homaan godhanis arsiidha amma fakkeenyaaf ani sagalee siif ta'a rakkoon hin jiru ammallee nama 1200 taa'ee hordofuuf jira kana keessa namni tokko waan kana jabeessee hojjetu hin dhabamu namni dila kana keessaa jechuudha. Kanaafuu amma wanti ani si qarqaaruu danda'u maalinni ani akka maakiitti maal si qarqaaruu danda'a? Akka siittoonni ati nu qarqaaruu dandeettu namoota ambaasii namoonni beektu yoo jiraate yookaan ijoolleen nama si jala si hordofan kana keessa namoonni ambaasii ka jiran hin dhabamu biyya arabaa kana keessaa jechuudha. Namoonni akkasiisu yoo si jala jiraatan akka seenanii waan kana fala nu godhan barbaanna sagaleen ati nu taatu isimoonni biraa osoo hin taane. Tole. Koy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Oi, Akkam hundi keessan. nagaa fayyaadha. Nagaa wanni godhanii beektani amma bubbee atillee nama achi jiru namoota iqaamaa qabu beekta. Warroota iqaamaa qabuu fi warroota imbaasii wal dubbisuu danda'oo jiraate warra jala kana jiran ol galchanii akkasitti warra hordofuu danda'u malee amma beekan wajuuraa miti. Namoonni iqaamaa qabu imbaasiilleen isaantu walitti dhiyaata beekta. Achi keessa waan jiraniif waan achi keessa hojjetaniif bakka akkasii warroonni makiinaa qaban waan hojjetaniif isaanii furmaanni jechuudha. Reeffallee galchuuf nama akkasittu baay'ee tokko dhiyaatu. Mubaarakiinis nu qunnamsiisuu danda'amaa ta'e carraa arganneen jechuus jira. Mubaarak online irra jira? Rakkoon qabu. Hin argine sigallee ani asliillee jala seenuu barbaanne irraa gisee Naasiriin bira seennee dhufnu asliin nu jalaa ba'e. Aslii galgala gaastii yaanna liivii isaa wanti seenee ture akka geemii dhaqee ture yoo san hin dhageenye beektaanillee galgaluma kana miseen jaraan hidhanii na himanii. Ijoo dandeette nu dubbisiisi jarallee akka qunnamnu nu godheeti yaani carraa kana fayyadamuun jechuu waan si arganne jechi. Warroon na zalartan immoo Suleymaan irra sheer godha yoo zalartan. Dhagaa jirta warroonni iqaamaa qabdan jechuudha. Suleymaan irra sheer godha. Suleymaan irra iqaamaa qabdan warroonni jala. Suleymaan irra sheer godha Suleymaan. Koy Bobbeko. Warroonni adja jirta warroonni iqaamaa qabdan sun Arabiyaa keessaa warroonni imbaasii wal quba qabdan wal beektan Hosseena. Hosseenaati maakiin isin ol galchitu akkasitti furmaata kaanii jechuudha. Guys, namni as jirtan nama keessanii birmadhaa dafa. Reeffi agartanii eegatan laajaa jiraate akka achi bahee wayiin galu wayiin achitti awwaalamu godhuuf warroota iqaamaa qabu barbaachisaa jechuudha. Tani irra sheer godha ijoolleen as zalartaniin sadiftaniin taa'ina akkuma yaani akkuma dhuftaniin guutummaan keessan namoota iqaamaa qabu irra sheer godhaati yaani carraa akka reefisan osoo hin ta'in carraa nama nu qunnamsiisuuf nama yaalu maakii arganne waan ta'eef haa galatoomtu guutummaan keessan kooppilingi sheer godha carraa argamtan kana fayyadamtanii namoota baay'ee dubbisuu dandeenya waan ta'eef namoota baay'ee sheer godhaa isiniin jechuu barbaade sagaleen kenna akka dhagamu jechuudha. Ijoollee imbaasii beekanitti imbaasiidhaan wal quba qabanitti bilbilaan jira ግን namni silkiina jalaa haasaan jiru. Because maybe busy taani boodee deebisan jee waan yaaduuf namootni immoo ijoolleen iqaamaa qabdan imbaasiidhaan wal quba qabdan yoo jiraattan reefka obboleessa keenya kan dhiiga keenya kan oromoo keenya kan akka biyya galchuuf warri nu qarqaaruu dandeessa yoo jiraattan ol seenuu dandeessanaa seenuu dandeessa namni yookiin immoo yoo isin hin jiraannellee nama yoo beektan sheer godhaatii mana maakiitti akkas jaahimaatii fi wal nu qunnamsiisa. Suleymaan nu qunnamsiisaa dandeettanii nama biyya kana keessaa deebi'eellee rakkoo kana ni beeka waan ta'eef majuula ture waan ta'eef Suleymaan irra sheer godha ijoolleen Suleymaan gara keessaatti illee dubbisuu dandeettan akka inni mana maakii kanatti Suleymaan malee dhageeffatu bubbee maal taate namoonni hedduu warri iqaamaa qabu. Jalaan dhagaanii rakkoo mu'aa biraatti Muniira. Hin dhagaanii maaf hin dhageenye. Namni obboleef obboleetu fi irratti akkamiin dhageenye. Namni iqaamaa qabdan namni imbaasii wal quba qabdan lakkoofsa lama akkas barreessaa warra jirtan maakiin isin ol galchite waan ta'eef. Muniira. Maaki. Oye. Dubbiin dubbii lubbuuti. Lakkoofsa ambaasii keessaanis si erga ijoollee ambaasii keessa dalaytu hedduu jira ijoollee keenya warra ambaasota keessa dalaganii. Amma na messengeraan amma na erga. WhatsApp na erga. Lakkoofsa Maamad Abdulqaadiriin si erga Kaja Maaliin si erga ijoollee ambaasii hunda isaanii ammaan si erga itti dawwalii kallattiidhaan. amma na ergiititi kaardii keessaan qabu ግን WhatsAppiin bilbilaaf takkiin guchifadha kaardii na ergi amma kaardiin guchifadha rakkoon hin jiru. Ammaan si erga amma daqiiqa 5 keessatti. Qoy kaardiin guchifadhaanis dawaladhe na obsa daqiiqa. Nama bareedaa nama Muniiraan hin beektu waan achi keessa turte namni akka Muniira itti beeku kabirallee waan jiruuf namoonni bira oo beektan ol galaati bareeda. Isaanillee dubbiseetiin dhufan mallee ayaa. Dubbiseetiin akka si jala kaasan godhee dhufaa. Wallaahi. Isaan illee dubbisiiti namoonni birallee waan jiraniif namoota beekan namoonni agartee warri iqaamaa qaban kun waan deddeemaniif furmaata kaa'uu danda'an jechuudha reeffa kana beeza eega reeffi tallaa jira. Ijoolleen amma isin jiru kun ijoollumaan baasii dara ijoollumaan baasiiti ijoolleetiin ijoollee Oromooti waan ta'eef furmaata amma itti laatanii amma mucaa keenya kanallee fooloo naatee bisijiini keessaan akka walitti dhufan anaatu godha inshaallah ammaan tanaa. Tiada episode yang
Asumatti haa dhufani mana homaa kiitti asuma bira haa dhufani itti mana namoonni beektan wal beektan walitti mana namoonni hedduun jechuudha. Maali beektanii? Yesuus wal dhagaa namni waan ta'eef furmaata hin kaa'an. Miidiyaa wanni tole kanuma reefi namaa. Ambaasi riyaadii gaafa dhume mucaa riyaadii bakka toon inni tuqee jiru. Riyaadii awwaara riyaadii. Mucaa riyaadii. Kamis mishite mucaan kamis mishite naannoo intinaa jira daayiriin jira wantiin isaa jechuudha daayiriin jira. Kamis mishite jala jira daayir. Hospitaalli ni jiru daayir. Yaachuu mustasfaa abaa jira moo inni mustasfaa abaa jira moo kamis jira? Daayiriin jira daayiri. Daayiriin jira. Daayir jira. Mustafaa daayiriin jira. Tole ambaasiin riyaad guddoo waan taateef ambaasii riyaadii dawwallee ambaasii riyaad akka ambaasii dawwaltu ni goosisna jechuudha. Esuma ya falli jiru esuma goosisu falli jiru esuma. Agartanii? Akkasiitu jira. Akkana. Tole bara baay'ee waan dandeenye ni goona. Maakii ergiifate. Atliin baa'oo eeta jira mubaarak fa'aa odoowwan akkasii namoonni wal dhagaa beektaa. Akkuma muniiraan nama kana beektu jarillee nama beeka waan ta'eef muniiraan erguu fi tartee maakii lakkoofsin ergitii fi namoonni eessa jirta. Kaardii ashii gosa diinaa guuti. Amma naa guuti galchi. Amma haa jiru. Rakkoon hin jiru. Amma naa guuti haa. Hin turii naa nama du'e tokko jira. Yaafi. Amma naa guuti haa. Aboo wallaahi rabbiin. Uumaan Oromoo rabbummaa naa birmatuuf. Sheer godhaan naan ta'e wal dhageessaa ishee. Namni beektani akkuma nu dhageene kana warra achi keessaa imbaasii walitti dhiyaatu dhaga'uun mala waan ta'eef wal biraan ga'a. Buleessa keessanii ka'amee ta'e. Nu hunduu bari hin beekamnu qanii waa taanu dhugaa rabbi. Qoyme kaardii ergu. Amma irratti erguu tartee bara lakkoofsa. Kaardii ani kaardiin qabu keessaa ergeetiin jira ijoolleen akkanaa bittuuf kanaa guutaniif obsa. Waan dandeenye goona. Eeshi rakkoon hin jiru. Hayyee rabbi haa birmatu muraan.